Humni addaa poolisii Oromiyaa bulchiinsa Abiyyi Ahmad ganuun waraana bilisummaa Oromootti dabalamuun ibsame. Humni addaa poolisii Oromiyaa 1165 sirna Abiyyi Ahmad ganuun waraana bilisummaa Oromootti dabalamuu dubbii himaan idil addunyaa waraana bilisummaa Oromoo ibseetii jira. Humni addaa poolisii Oromiyaa ilaalcha edamuutiin leenji'ee mooraa leenjii keessaa bahem waggoota 3 darban kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti maqaa shaneef abaa'ootiin dargaggeessa Oromoo nyaatee fixe. Humni kun namoota baay'ee mana hidhaatii baasuun ajjeesee qarqara bishaanii fi bosona keessatti gataa kan ture yoo ta'u, ajjecha addabaabayii Dambidolloo irratti dargaggoo Amaanu'eel Wandimmoo fi Boorana keessatti dargaggoota 2 irratti raawwate haleellaa hamaa humni kun dargaggoota Oromoo irratti raawwate keessaa isaan ijoodha jedhamuun uummataan yaadatama. Poolisiin bulchiinsa Abiyyi Ahmad eeguuf dargaggeessa Oromoo rasaasaan lafarraa fixe. Raafamaa jiraachuu sirna biltsiginnaa hordofuun sirnicha ganeem gara mooraa qabsoo waraana bilisummaa Oromootti dabalamaatii jira. Kun ammoo akeektuu diigamaa jiraachuu sirna biltsiginnaa waraanaan Itoophiyaa gaaga'eeti jedhamuun dubbatamaatii jira. Guyyaa kaleessaa jechuun sadaasa 3 bara 2021 humni addaa poolisii Oromiyaa 1165 waraana bilisummaa Oromootti dabalamuu dubbii himaan idil addunyaa waraana bilisummaa Oromoo odaa tarbii barruu fuula Tiwiitara isaa irratti barreesseen ibse. Kanneen keessaa 400 waraana bilisummaa Oromoo naannawaa Finfinnee laga Xaafoo keessa socho'utti dabalamuu qabsaa odaa tarbii ibseetii jira. Humni waraana bilisummaa Oromoo sirna abbaa irreedhuma itti godhuuf sochii imala gara Finfinnee kallattii hundaan cimsee taasisaa jiraachuus ibseetii jira. Humni guddaan sirna bulchiinsa Abiyyi Ahmad kan rakkoo waraanaatii fi siyaasaan marfamee raafamaa jiru gane kun erga ajajni olaanaa waraana bilisummaa Oromoo yaamicha dhalattoota Oromoo sirnicha keessa jiraniif gara mooraa qabsoo Oromootti taasiseen booda. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa fi bulchiinsi federaalaa dhimma loltoota humna addaa poolisii Oromiyaa sirna ganuun mooraa qabsoo hidhannoo Oromootti dabalamuu isaanii ilaalchisee waan jedhe hin qabu. Gama biraan dubbii himaan idil addunyaa waraana bilisummaa Oromoo odaa tarbii dhiigni lammiilee nagaa dabalataan akka hin dhangalaaneef humna ittisa Tigraay wajjin tooftaa waraanaa qindaa'aan lola kana xumuruu barbaanna kana ammoo torbaanota booda arguuf jirtu jechuun Washington Postiif himeetii jira. Humni ittisa Tigraayiif waraanni bilisummaa Oromoo maayilii 230 magaalaa guddoo Oromiyaaf teessoo mootummaa federaalaa Finfinnee irraa fagaatanii kan jiran yoo ta'u, magaalaa Finfinnee to'achuuf gamtaan imalaa jiraachuu Washington Post gabaaseetii jira. Waraanni bilisummaa Oromoo torbaanota darban keessa kibbaaf giddu galeessa Oromiyaatti magaalota yoo to'atu baadiyaalee lixa Oromiyaa gara caalu to'achuu Washington Post odaa tarbii wabeeffachuun gabaaseetii jira. Guyyaa kaleessaa ammoo waraanni bilisummaa Oromoo humna ittisa Tigraay wajjin ta'uun magaalaa guddoo godina addaa saba Oromoo Walloo Kamisee to'achuun dubbii himaan TPLF Geetaachoo Raddaa ibseetii jira. Kanumaan wal qabatee Kamisee fi baatee walabummaa labsachuun faajii bilisummaa Oromoo dhaabbatte jechuun fayyadamtoonni miidiyaa hawaasummaa miira isaanii ibsataatii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo hidhannoo mootummaa Itoophiyaa wajjin taasisuun erga boqonnaa haaraa imala gara Finfinnee jedhuun jalqabee booda lola hamaa humnoota Abiyyi Ahmad wajjin adeemsisaatii jira. Finfinnee magaalli guddoon Oromiyaa teessoo mootummaa federaalaaf giddugalli dippiloomaatotaa fi ambaasaadarootaa humnoota bulchiinsa Abiyyi Ahmadiin lolaniin marfamteetii jirti. Waraana waliinii Itoophiyaa TPLF fi biltsiginnaa jidduutti ganna tokkoof adeemsifamaa tureen hoogganaan Itoophiyaa loltuu gara caaluu ficcisiisee kumaatamaan booji'amsiise. Humni ittisa Tigraay fi waraanni bilisummaa Oromoo adda waraana Wallootti wal qunnamuu hordofee sanbata darbee onkoloolessa 31 bara 2021 dureen paartii biltsiginnaaf hoogganaan waraana Itoophiyaa Abiyyi Ahmad ummanni Itoophiyaa guutuu meeshaa waraanaa qabu hundaan duudhee finciltoota haa qolatu jechuun yaamicha dhiyeesse. Waamicha kana hordofee loltoonni raayyaa ittisa biyyaa booji'amanii to'annoo humna ittisa Tigraay jala jiran raayyaa ittisa biyyaatii miti milishaa gandaatoo hin ta'inaa jechuun dhaamsa uummattoota Itoophiyaatiif dabarsaatii jiru. Gabaasa bal'aan itti aanee dhiyaata. Waraana waliinii Itoophiyaa TPLF fi biltsiginnaa jidduutti ganna tokkoof adeemsifamaa tureen hoogganaan Itoophiyaa loltuu gara caaluu ficcisiisee kumaatamaan booji'amsiiseetii jira. Waraana sadaasa 4 bara 2020 waggaa har'am adda bilisummaa uummata Tigraay fi biltsiginnaa kan Abiyyi Ahmadiin hoogganamu jidduutti dhalateen lubbuun kumaatamaa gaagaamtee qabeenyi biyyattii yoo barbadaa'u lammiileen miiliyoonotaan lakkaaman qe'ee irraa buqqa'uu fi beelaaf saaxilamaniitii jiru. Biyyi gaanfa Afrikaa Itoophiyaan waraana waliinii ijibbaachisam dhiiga qulqullootaa dhangalaasee lubbuu kumaatamaa nyaate kanaan erga raafamuu eegaltee waggaan tokko har'i ta'eetii jira. Waraana kanaan ijji miidiyaalee addunyaa Aljazeeraa hanga The Economicsitiin CNN hamma BBC Reuters hamma Daily Newsittiin New York Times hamma Washington Postittiin
on Africa hamma Today News Africa Ethiopia irra turanim qoomsi waraana kana haleellamu raayyaa ittisa biyyaa ajaja kaabaati jechuun Abiy Ahmed yoo ibsu ajajaan humna ittisa Tigraay fi miseensa command post loltummaa Tigraay kan ta'e General ጻድቃን ገብረትንሳኤ ያማም sirna bulchiinsa nugusoota ummata Tigraay fudhachiisuuf lola banameedha jechuun ibse. ውድ የሀገሬ ህዝቦይ ዛሬ ከሃዲ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያን ወቅተዋታል። Gareen Abiy Ahmed raayyaa ittisa biyyaa ajaja kaabaattu haleellamee duula olaantummaa seeraa kabachiisuu irra jirra jechuun guutuu waraana biyyattii lafaa fi qilleensaan Tigraayitti duulus irra aanu hin dandeenyam. Gareen Abiy Ahmed yeroo magaalaa Maqalee to'atus gareen TPLF fi gara gaarreen Tigraay fi gammoojjiitiin beenitti baqachuun of ijaaree deebi'eem akkuma deebi'een loltoota raayyaa ittisa biyyaa kumaatamaan of dura oofeem waxabajjii 29 bara 2021 magaalaa Maqalee seeneem. Erga magaalaa Maqalee to'atee booda duula waraanaa gara kibbaa fi lixa Tigraayitti maqaa haadholii Tigraayin duuleen magaalota humnoota bulchiinsa Abiy Ahmed jala jiran bilisa baaseem. Daangaa qaxxaamuruun naannolee Amaaraa fi Affaaratti ce'ee magaalota naannoo Amaaraa kanneen akka Qobbam, Waldiyaa, Marsaam, Desseem, Laallibalaa, Waagmiraa, Kombolchaa yoo ta'atu waraana bilisummaa Oromoo kan tumsa waraanaa waliin tolfate wajjin Kamisee fi Baatee to'achuu isaa gabaafamaatii ture. Gareen aangoo mootummaa federaalaa harkaa qabu deeggarsa raayyaa ittisa biyyaatii hammam anis raayyaa ittisa biyyaatiin kitatii hamma anis nan duulaam ummata biyyattii raasaa kan ture yoo ta'u dhiheenya kana ammoo lammiilee biyyattii guutuun meeshaa waraanaa qabdaniin adda waraanaatti duulaa jechuun yaamicha taasiseetii jira. Leenjiin gaachana sirnaa guutuu Oromiyaa keessatti kenname ispoortiin ilmaan namaa lafarra daa'imsiisaatii ture. Dargaggoonni fi ijoolleen umrii waraanaaf hin gahin kumaataman manneen barnootaa daandiif bakkoota loon tiksanii butamanii mooraa leenjii waraana biltsiginnaatti leenjii ji'a tokko erga fudhatanii dirree waraanaatti gannaqamuun harki caalu yoo dhuman kanneen hafan booji'amaniitii jiru. Waraanni TPLF fi biltsiginnaa Dr. Abiy Ahmediif Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el humnoota raayyaa ittisa biyyaa tumsan kanneen akka humna adda Amaaraa, milishaa naannoo Amaaraa fi humna waraana Eertiraa wajjin humna ittisa Tigraay jidduutti taasifamaa ture ammas hin dhaabbanne. Humna ittisa Tigraay fi waraanni bilisummaa Oromoo adda waraanaa Wallootti walqunnamuu hordofee sanbata darbe onkoloolessa 31 bara 2021 dureen paartii biltsiginnaaf hoogganaa waraana Itoophiyaa Abiy Ahmed ummanni Itoophiyaa guutuu meeshaa waraanaa qabu hundaan duulee finciltoota qolatuu qaba jechuun yaamicha dhiyeesse. Waamicha kana hordofee loltoonni raayyaa ittisa biyyaa booji'amanii to'annoo humna ittisa Tigraay jala jiran raayyaa ittisa biyyaatii miti milishaa gandaatu hin ta'inaa jechuun dhaamsa ummatoota Itoophiyaatiif dabarsaatii jiru. Labsiin uggura sochii Waaldiyaaf Qobbotti labsamee fi Kombolchaa dhaqqabuun Dabra Birhaanitti fuullee kibxata darbe guutuu biyyattii keessatti labsamuun biyyi labsii muddamaatiin akka bultu taasifame. Kana hordofee ammoo guutuu Oromiyaa keessatti dargaggeessa maanguddoon osoo hin hafin paatroolitti guuramuun gara mooraa leenjii geeffamaa akka jirantu dubbatama. Lolli kun akka dhaabbatu Waashingteen hamma Braaselsitti, Jeeneevaa hamma Niiw Yoorkii, UN hamma gamtaa Awurooppaa, Neetoo hamma mana maree dhaabbata mootummoota gamtoomanii, G7 hamma gamtaa Afrikaa, US hamma UK, Jarmanii hamma France, Jaappaanii hamma Ayirlaanditti yaamicha yoo taasisan Joo Baayidanii hamma Aangeelaa Maarkar, Antoonii Biliinkenii hamma Antooniyoo Gutaares, Joosef Boorelii hamma Peekkaa Haavistoot mariin biyyaalessaa hunda hirmaachise akka adeemsifamu dhiibbaa taasisaa turanis hoogganaan humnoota waraanaa Itoophiyaa fi dureen biltsiginnaa Abiy Ahmed tole hin jennem. Ogeessonni siyaasaa fi walitti bu'iinsaa Dr. Awwal Aloo hammam itti aanaa haftee Dr. Tsaggaayee Araarsaa hamma Dr. Henook Gabbisaan Profeesar Muhammad Hassanii hamma Profeesar Abbaas Ganamoom Profeesar Aleeks Diiwaalii hamma Profeesar Jeetal Tiroonvoolitiin gaagama siyaasaa Itoophiyaaf suuf xiinxalla kennanis bulchaa Itoophiyaatiin hin simatamne. Harka araaraaf diriirfameef teessoo mariif qophaa'ee darbee waraanaa fidhaa kan filate bulchaan Itoophiyaa gaagama siyaasaaf diinagdee hamaa Itoophiyaa dhandhamsiisuun biyya lammiilee ishii humna alaatiin waraantuun biyya dhiittaa mirga namoomaa raawwattu jedhamuun maqaan hanga mogga'uuf itti gaheem. Waraana Tigraay bulchiinsa mootummaa federaalaa Itoophiyaa hordofeem Ameerikaaf Itoophiyaan Waashingteeniif Finfinneen Joo Baayidaniif Abiy Ahmed karaa ministeerota dhimma alaa isaaniitiin walqeeqaa kan turan yoo ta'u Ameerikaan waraanicha dhaabuuf tooftaa dippiloomaasii irraa gara akeekkachiisuu irraa gara qoqqobuutti ce'uun daldala gabaa bilisaa keessaa Itoophiyaa baaste. Madda diinagdee Itoophiyaa gogsuuf baankii addunyaa fi dhaabbanni mallaqa addunyaa deeggarsa Itoophiyaaf akka hin taasifnes oggorte. Yaamicha nageenyaa biyyoonni dhiyaataa isan biltsiginnaa biratti birmaddummaa biyyaa sarboofee dhimma keessoo biyya keessa seenuu ta'e. Ministeerri haajaa alaas ta'e ministeerri muummee biyyattii paartii biltsiginnaa Itoophiyaan opereeshinii adeemsisaa jirti jechuun yaamicha dhukaasa dhaabuu akka hin fudhanneef saatii ture. Waraanni hin dhaabbanne humni ittisa Tigraay fi waraanni bilisummaa Oromoo ammoo imala gara Finfinnee taasisuu irratti argamu.
haala qabatamaa raafama siyaasaa Itoophiyaan keessa jirtu jiddu gala godhachuun waltajjiin marii Oromiyaa idil addunyaa yookaan Oromiyaa Global Forum ibsa baase. Ibsa kana keessatti qabxii jabaan sirna hayyoota Oromoo mana hidhaatti guuree qabsaa'ota Oromoo maqaa shaniif juntaa jedhuun farrajee ajjeesaa ture. Wayitii muddamaa kanatti qeerroo fi qarreen naabirmadhaa jechuun fudhatama akka hin qabne eere. Qabsoo waraanni bilisummaa Oromoo sirnaaf xanyaa hundeen buqqisuuf taasisaa jiru bira dhaabbachuun murteessaa akka ta'es ibsa kana keessattis caqafameeti jira.